kan ilaallu bal'inaan hojii ergamoota boqonnaa lama lakkoofsa tokko kaasee isa jirudha. Ayyaana guyyaa 50ffaa inni Pheenxeqoosxee jedhamee beekame yommuu ga'e hundinuu iddoo tokkotti walitti qabamanii turani. Dingatas uursaan waaqarraa akka bubbee bubbisuutti dhaga'ame. Manichi isaan keessa jiranis guute. Arrabi ibiddaa kan fakkaatu isaanitti mul'atan gargar tamsa'anis wanta akka arraba ibiddaa kun tokko tokkoon isaaniirra in ta'ani. Yommus hundumti isaanii hafuura qulqulluudhaan guutamanii akka hafuurichi dubbachuu isaan kennetti afaan garaagaraa dubbachuu jalqabanii. Ameen. Kadhanna. Akka hafuura qulqulluun isaaniif kennetti afaan garaagaraa dubbachuu jalqabanii. Iyesus gooftaadha. Hundumaa inni dandeessuuf waan hundumaa inni gootu jabaadhaaf goota qaraanii kan taate bara baraan galanni siif haa ta'u. Ayyaana keessa waan hundumaa nama dubbachiisu isa waan hundumaa namaa godhuun nu gidduutti argamteetta. Hafuurri kee nu baatee daqiiqaa kana nuu kenneera. Si eeggatu turan dhaamsa keessee turte. Annan dhufa jetteetta, humna argattu jetteetta. Akkuma ati dhaamsa keessatti warri si argate hin dhamaane, dhaamsi kee hin hamne, guyyoota lakkooftee humna kee ergiteetta. Gaafati biraa adda baatee sokkite waan gataman fakkaatee ture, waan qobaattafan fakkaatee ture. Annaqee waa isinii erga jette akkuma jecha keetii gooteetta. As keessaa nami baay'een dhaamsa qaba, ergaa qaba, kakuu qaba. Ollixee gadi ba'ee garuu aadaa jiraata. Guyyaarraatii kaasee isa dhaamamee fi wajjin wal argu. Isati jettee wajjin walitti haa dhufu. Kana hundumaa waan gootuuf galatoomii maqaa Yesuusiin ameen. Waaqayyoof haa galatu. Sagalee waaqayyoo guyyaarraa kan ilaallu waa'ee kennamuu hafuura qulqulluuti. Saba tola waaqayyoo jiraatu waan hunduu tola kennama. Innis yeroo isaan itti abdii kutatanitti wantoota hundumaa kan isaan ittiin jiraachuu danda'an, namooti kun kan isaan ittiin abdiitti hidhamuu danda'an guyyaa 50ffaatti akka hafuurri qulqulluun isaanii dhufu dubbata. Haa ta'u malee kutaa har'a kenname keessaa Maatewos boqonnaa 12:30-32tti dubbatamee kan ture ijoo dubbii kan ta'e hafuura qulqulluu kan tuqeef hin dhiifamuu kan jedhudha. Eeyyee abbaa kan tuqeef ilma kan tuqeef yoo dhiifamellee waanuma kamiyyuu nama yakkeef yoo dhiifame hafuura qulqulluu kan tuqeef hin dhiifamuudha. Hafuura qulqulluu kan tuqe jechuun ati hafuura qulqulluu sirrii miti jechuu miti. Hafuura qulqulluu wajjin kan walii galtee hin qabne, kan wal diigan, kan wal shaaran, kan deemsa hafuura qulqulluu deemuu hin dandeenye dhiifama akka hin qabneedha. Akkas jechuun kan yakka nama yaadachiisu hafuura qulqulluudha, kan qalbii nama jijjiirrachiisu hafuura qulqulluudha, kan badii nama hubachiisee daandiitti nama deebisu hafuura qulqulluudha. Hafuura qulqulluu kan tuqeef hin dhiifamu jechuun hafuura qulqulluu wajjin warri walii kan walitti dhufeenya hin qabne waan hafuura qulqulluun abboomu hojjechuuf jiraachuu kan hin dandeenye, isaaniin kan yakka isaanii yaadachiisu waan hin jirreef, kan karaa qajeelaa barsiisu waan hin jirreef, isaan ayyaanichaa wajjin wal dhiisaniiru waan ta'eef isaan kanaaf dhiifamin ta'uudha. Haadha manaa kan lafa seen iyyaafatan. Kanaaf nama hafuura qulqulluu wajjin walii keessa hafuurri qulqulluun lama isaan iyyaafatu wanta dhiisuufis hin qabu, wal argees hin qabani. Kanaaf hafuura qulqulluudhaan walii jechuudha gabaabaatti. Hafuura qulqulluun gara namaa yeroo seenu iyyisiisee seena. Hafuurri namaan immoo gara namaa yeroo seenu dhokatee seena. Hafuurri qulqulluun iyyisiisee seenee gaafa ba'u dhokatee ba'a. Hafuurri namaan immoo dhokatee lixee iyyee ba'a. Gabaabaadhumatti hafuurri qulqulluun iyyisiisee lixee dhokatee ba'a. Hafuurri namaan immoo dhokatee lixee iyyee ba'a. Hafuurri namaan yeroo lixu iyya utuu hin ta'in yeroo ba'u iyya. Hafuurri qulqulluun immoo yeroo lixu iyya. Maaliif isa dhuuf? Hafuurri qulqulluun yeroo lixu bakki buufata hafuura qulqulluu keessa garaa namaati. Keessa garaa keenya kana kaleessa keessan turre. Har'atti lixu. Har'a yeroo lixu laayifii haaraan wajjin jalqaba. Mushurraatu mana ba'e jechuudha gaa. Mushurraan tokko gaafa wal fuudhan hundumtuutu ilaalu. Isa ifurratti ifa dhageessisaa, waca dhageessisaa, faarfannaan jirre dhageessisaa, dhangaan jirre qopheessaa. Nam hundumtuu fiigee dhufee uffati adda beelloo wayyaa garaa garaa agarsiisaa. Gammachuudhaan lixa waan ta'eef dhoksaa qabu. Kanaaf hafuurri qulqulluu yeroo lixu kan inni iyyisiisuuf mushurraa haaraatu nu keessatti bakka qabataa jira. Hafuura addaatu hojii addaa walii wajjin hojjenna jedhee nu keessatti iddoo qabataa jira. Kanaaf iddoo inni qabatu kun immoo salphaatti hin ta'u.
sagaleen jirre kakawween jirre dhageessisee nutti seena. Kanaaf yeroo lixu hin dhaga'amachuudha. Yeroo ba'u immoo maaliif hafuura dhoffata? Namni yeroo wal fuudhu gaafa ol lixu hafuurri qulqulluun akkuma wajabbaraaf ililleef sagaleen jirre waan dubbatan waan godhan nama wallaalchisaa lixu. Namnis gaafa wal fuudhu hin gammada jechan jirre sagaleen jirre gammachuun jirre ililleen jirre dhageessisa. Gaafa wal gargar wal baasan yookaan wal dhaban garuu dukkanaan mi'a gargar fudhatu. Nuuf faarfadhaa gargar nu fuudhaan jedhani gargar nu baasaan jedhani salphina waan ta'eef. Hafuurri qulqulluunis namarraa gaafa daba'u salphina waan ta'eef dhokatee deema. Sagaleen dhageessisu yeroo lixu dhageessisa waan ta'eef. Hafuurri hamaan immoo yeroo lixu maa dhokata? Hattuudha. Hattuun harkanaa cabacabaa qaatan seeneen jedhu erga fudhatee mana ga'ee cabacabata narka galeeraadha. Kanaaf hafuurri hamaan hattuu waan ta'eef looyee galaadhaa dhokatee seena. Maaliif yeroo ba'uyya? Yeroo ba'u immoo waggaa baay'ee wajjin turaniiru waan ta'eef wanti inni keessa jiru sun qabeenyaa isaatti fakkaateera. Safara keenyatti gara Buraayyuutti baay'een keenya mana qabna garuu hundi isaa caraqaadha. Baay'een isaa halkan ijaarame. Warri diigan garuu guyyaa dhufanii diigu. Maaliif mirga qabu kaartaan qabnu waan ta'eef. Kanaaf kan keenya jennee keessa jiraanneerra waan ta'eef hundi keenya iyyuudhaaf qophoofnee jirra. Maaf iyyitu yoo jettan eeyyama malee ijaarre garuu keenya irra keessa turreerra waan ta'eef akka akkasii jechuudha gaa. Seetanni dukkana da'oo godhatee caraqaadha dhokatee seena. Waan wajjin turaniif garuu qabeenyaa godhateera. Kanaaf yeroo ba'u iyyaa jechuu barbaadeen. Egaa isa kan Maatiyos boqonnaa 12:32 kun gabaabaatti isa kana. Hafuura qulqulluu kan tuqeef hin dhiifamu jechuun obbo hafuura qulqulluu si warra kaan irraa adda sirrii miti jechuudhaaf dhiisuudha utuu hin ta'in waliigaltee hafuura qulqulluu wajjinii diiguudha, wal dhabdee hafuura qulqulluu wajjinii geggeessuudha, waan hafuurri qulqulluun hin barbaanne jiraachuudha, ajandaa hafuuraa ala jiraachuudha. Isaan akkasii wajjin Waaqayyo ajandaatti hin fufu wal diiga. Gaafa wal diigan itti gaafatamummaa hafuura qulqulluu wajjin maanna'u itti gaafatamummaa lubbuu isaanii kan ba'u hin jiru. Kanaaf kan nuu dhaabatu qabna inni jennu sun hin dhaabatu jechuudha. Arra kan jiraannu hafuura qulqulluu wajjinidha. Jalqaba kakuu moofaatti abbaatu sabaa wajjin ture. Waggaa 4 booddee waan isin ergannaan ilma isaa nu erge. Inni immoo adeemsa waggaa 33 nu duukaa dabarsee dhaqee waa isin erganii hafuura qulqulluu nu erge. Hafuura qulqulluu inni ergame kun ammarraatti nu wajjin jira. Communication hin jiru hafuura qulqulluu wajjinidha. Kanaaf namoota hafuura qulqulluu wajjin walitti dhufeenya qabanii akka hafuuraatti yaadu waan ta'eef namoota foonii yaadan biratti miidhamoodha. Bira kana keessa miidhamaaniif qoba galees nama dhugaan galeefidha. Gareen dhugaan hin galleef kun rileeshiniin isaanii hafuura qulqulluu wajjin citeera waan ta'eef ofii wajjinuu lola qabu si wajjiniin miti. Gatii kanaaf isaan kun adeemsi isaanii kaayyoon isaanii wal dhabdee hafuura qulqulluu wajjin geggeessaniiru jechuudha. Gara hojii ergamootaatti adeemina. Hojii ergamootaa kana keessatti boqonnaa 2:21 kan kenname wantoota jajjaboo ja'a of keessaa qaba. Inni tokkoffaan guyyaa 50ffaan kun gaafa ta'e Yihuudooti maal ta'anii yookiin maal laalanii inni jedhu. Inni kan biraan immoo wantoota ta'an kana hiika maaliitti kennan namooti. Inni sadaffaan Phexros yaada kana irratti bu'uura ture. Phexros gara kanatti utuu hin dhufin attam ture erga keessa seene maal fakkaata. Akkasuma akkaataa addaatti afaan haaraa dubbachuun isaanii warra galeefiif gammachuudha, warra hin galleefitti immoo hin bitaacha'e. Har'as jireenyi dhugaan nami jiraatu nama dhugaan sun hin galleefiif sirrii miti. Dhaga'amaadha. Namicha sirrii miti. Namichi sirriidha. Anaaf naan galle waan ta'e wanti naan galle hundumtuu anaaf sirrii miti. Garuu waan sii galuu dideef sirrii miti itti yaada tokko kaa'uu hin dandeessu. Gaafa sii galu siifa galu ammaaf akkumatti ilaali dhiisi. Waaqoon waa gargaaru. Kanaaf egaa Phexros jechuun dhagaa jechuudha inni jedhamu inni Maarqos 16:18 irratti caafame hojii ergamootaa kana boqonnaa 2 irratti bu'uura ta'e hojiirra oole. Sirrattan mana koo ijaarradha jedheeni Phexros dhagaadhaa isa dhagaa ta'e kana irratti mana ijaarrachuudhaaf hojii ergamootaa boqonnaa 2 kana irratti namicha jabinaan gadi ba'ee waa'ee wangeelaa dubbate Phexrosidha. Sirrattan ijaarradha yeroo jedhamu har'ayyuu Waaqayyo nama irratti mana ijaarrata. Dhaga'amaadha. Namni gimbii barbaada gooftaan isbii barbaada waldaana baaliitti gammaddi gooftaan qaaliitti gammada. Ajandaa waldaa ajandaa waaqa faallaadha malee Waaqayyo har'ayyuu jireenya dhala namaa keessatti waan bu'uura ta'e ijaaruu barbaadaan jedhe. Lafa ispaaltii galee caalaa laphee ispaaltii galeetu Waaqayyoof abdii qaba. Manni ispaaltii galee kun garee mootummaa tokko ka'ee wangeelaan mormee waan nan fudhata. Laphee ispaaltii galee garuu biyyi lafaa seexanis fudhachuu hin danda'u.
maaliif dubbii waaqayyootiin bu'uureffameera waan ta'eef. Phexrosin utuun ga'e waan baay'een ta'eera. Yihuudaan ganeera, Toomaas shakkeera, Yihuudaan gurgureera, Toomaas shakkeera. Phexrosis kaleessa utuu humnicha hin argatin ganeera. Har'a garuu humnicha argate. Erga humnicha argate booddee iddoo kanatti tokkotti bu'uureffamte waldaan kiristaanaa. Waldaa kiristaanaa ishee sirriin kan isheen irratti bu'uureffamte hojii ergamootaa kana irratti erga Hafuurri Qulqulluun bu'eedha. Ayyaanaan kan guutte, humnaan kan guutte. Kanaaf Phexros maqaansaa sadii Simiyoon, Keefaa, Phexros. Simiyoon jechuun allaadduudha. Waanuma arge raasa. Keefaa jechuun immoo cirracha. Abbuma arge kaasa. Dhagaa jechuun garuu hin socho'u, daboon kaasuu hin danda'u. Erga dhagaa ta'ee bu'uurri isaa tolee manan sirratti ijaarradha Waaqayyo. Bu'uurri keenya Kiristoos irratti tolu. Dhaabbachuu dandeera. Akka kaleessaa dubartii duratti sadii ganeen sokku. Akka kaleessaa takka kana qabi takka ganda dhiisin jedhu. Akka kaleessaa bara nagaa rafee bara bubbeen ka'u wajabbaru. Kana booddee Yesus Muusaa, Yesus nama Naazreet jedhee dhaabbatee dubbate. Achi ka'ee bu'uurri waldaa kiristaanaa Yerusaalem keessatti dhaabbate. Waldaan kiristaanaa yeroo jalqabaatiif Yerusaalem biyya Yihuudaa keessatti yeroo dhaabbatu Phexros bu'uura ture. Haa ta'u Phexros ati dhagaadha jedhamee sagaleen kun gaafatti dubbatamu. Waldaan kiristaanaa isheen ayyaana qabeettiif Hafuura Qulqulluun kuulam kan isheen dhaabbatte iddoo sanatteen. Hundaa waldaa kiristaanaatiif Phexros bu'uura yeroo ta'u gooftaan manan sirratti ijaarradha inni yeroo dheeraa dura dubbate iddoo kanatti hojiin agarsiifame. Inni jedhame nafu yeroo lakkaa'u garuu hin danda'a. Yeroo isaa eeggate garuu ta'eera. Kanaaf hojii ergamoota boqonnaa kana irratti isa jedhame ta'e. Hojii ergamoota boqonnaa tokko irratti immoo abdachiifamaa turan waan isinii ergadhe Yesus sokkuudhaaf jira deemaa jira. Dhaqee waa isinii ergadhe. Jarri kun Waaqayyo gooftaa Yesus yeroo irraa adda ba'u dhaqee waa isinii ergaa yeroo maalluuf ergasa jedhuuf guyyaa 50ffaatti Hafuura Qulqulluu akka isaaniif ergu. Hafuurri Qulqulluun immoo gara isaanii akka dhufu abdiidhaan akka isaan isa kana eeggatan itti mee deeme. Egaa waan olii dhufu tokkummaadhaan eeggatu. Jarri kun kadhataa Waaqayyoon abdachaa humna argachuudhaaf dhimmanii Waaqayyoon eeggachaa turani. Hafuura Qulqulluun garas jara kanaa yeroo dhufuudhaaf jedhutti abdiin hojii ergamootaa keessatti kenname sun bu'uura ta'ee isarra dhaabbatanii eeggataa turan. Hojii ergamootaa kana boqonnaa tokko irratti nama isaan keessaa irrate Yihuudaan gooftaa gurguree ergamoota yookiin bartoota keessaa irrateera. Nama bakka buusuu akka qaban murteessanii Maatiyaasiin ofitti dabalan. Maatiyaas ergatti dabalamee booddee humna dabalataa eeggachuu jalqaban. Nama irri isaan enne jarri kun nama dabalaa eegan maleessa. Namni nutti dabalamuu hin qabu hin jennu. Namni nuufa dabalamuudhaan maleessa. Kanaaf Hafuura Qulqulluu humna dabalataa argachuudhaaf humna dabalaa eeguunis dirqama. Jarri kun nama dabalatanii 12 guutanii eegaa turan. Egaa boqonnaa 2 kana irratti immoo Hafuura Qulqulluun guyyaa 50ffaatti dhufe. Guyyaa Pheenxeqoostee jechuun guyyaa 50ffaadha. Guyyaa 50ffaan kun ayyaana Yihuudootaati. Ayyaana Yihuudootaa kanatti immoo hiiki guyyaa 50ffaa ayyaana makarii yookaan immoo ayyaana haammii jedhama. Guyyaan 50ffaan kun kan lakkaa'amu Faasikaan darbee tokkodheeti. Faasikaan irraa ka'ee amma guyyaa kanaatti guyyaa 50 lakkaa'u warri Yihuudootaa. Isa kanarra dhaabbatanii ayyaana kana ayyaaneffatu. Iddoo kana keessatti jarri kun egaa humna eegan kana waan qabaniif hojii ergamootaa 1:4 irratti isaanii wajjin utuu jiruudha. Abdii abbaan isiniif kenne isinittan hima. Isa eeggadhaa hamma humna argattanitti Yerusaalem keessaa hin bayinaa. Abdiin kennameera. Abdicha isinittan hima hamma humna argattanitti Yerusaalem keessaa hin bayinaa. Jarri kun walii galanii humna eegaa jiru. Lallaba isaanii keessa ciigoon hin jiru, komeen hin jiru. Ajandaan isaaniis ajandaa iddoo miti, ajandaa wangeelaati. Kanaaf hafuura tokkoof ayyaana tokkoon Waaqayyoon eegu. Nuun yaada keenyaaf tokkummaa keenyaaf Waaqayyoon eegganna. Hafuurri Qulqulluun gaafa san nu gidduutti keessummeeffama. Nu hundumti keenya Hafuura Qulqulluudhaa wajjin hojjenna haa jennu malee jireenya Hafuura Qulqulluun nurraa barbaadu jiraachuu hin dandeenye. Hafuura Qulqulluu simachuudhaafis ta'e ittiin hojjechuufis ta'e wajjin hojjechuudhaaf isa Hafuurri Qulqulluun nurraa barbaadu akka jiraannu nu haa gargaaru. Hojii ergamootaa 1:5 irratti isin guyyaa baay'ee utuu hin turin Hafuura Qulqulluudhaan hin cuuphamtodhe. Abdachiisee sokke waan ta'eef yeroo muraasa booddee akka isaan Hafuura Qulqulluu argatan
Afurri qulqulluun kun immoo gara isaanii akka dhufu ittime. Hojii ergamootaa 2:33 irratti immoo Phexros inni gara mirga Waaqaatti ol ba'e kun daqee waanuu erga. Innis immoo kunoo isa kanadha. Yeroo inni namarra buufatu waan haaraa miti, waan addaa miti, waanuu erge jedhe. Namni ergamee dhufe ergaa qaba. Ergaan isiniif dhufuun jedhe. Ergaa Waaqarraa akka fudhannu namootaaf ergaa maan qabaannu nuyi ergaa Waaqarraa isa fudhanne dubbanna. Ergaan keenya olii Waaqarraa nutti dhufeennaan dhalootaaf fayyina ta'a. Har'a garuu kan inni ta'uu hin dandeenyeef namni baay'een isa dhimmameef isa miidhame haasa'a malee isa abbaan dhimmaa itti mate haasa'u. Isa abbaan dhimmaa nutti mate akka haasofnu nu haa gargaaru. Nama ta'etu wangeelaawwiidha. Hojii wangeelaatiif yeroo dheeraa gatii baasee teoloojii dhaqee baratu jedhanii maanguddooti murteessanii ergu. Yeroo mucaa kanaa murtaa'e yeroo maanguddoo warri duraa shaaramaa jiran yeroo warra haaraan immoo itti dhufaa jiranidha. Walankaaka kanatti murtaa'eef namichi gaafa inni deemu warri dhufan nu baajata isaan qabnu kanatti waliin galledhanii duukaa barreessanii mucaan gad deebi'ee dhufe. Gaafa gad deebi'ee dhufu miira aariitiin dhufe. Guyyaama jalqaba ol ka'ee lallaba kennaniif afurri tokko waldaana keessaa baay'ee namaan taphataa innaannaa afuura kana maqaasaa xashiguu jedhee natti mee Waaqayyoo ifadhaa jedhe. Afuura xashiguu jette waldaan. Inni ifachiise waggaa guutuu ol baanaan xashiguu dhumadha. Waggaa tokko guutuu ifatanii waggaa dhuftuu warrumti kun iyyuu garaa laafanii fi murteessanii fi adeemu barumsa dhan. Gaafa deemuudhaaf jedhu amma nagaa dhaamuudhaaf ka'ee lallabee xashiguun sun kufeeraa dhiisaa jedhe. Maal jennaan xaqilaallaa shumaagilleeyochi gubaa'e jechuudha. Afuuricha immoo Waaqayyo kuffiseera. Ani immoo sokkaan jira jedhe. Miidhama garoo dheeraas eelaasaa xaqilaallaa shumaagilleeyochi gubaa'e jechuu kootii jedhe. Maanni namichi kun ergaa Waaqarraa fudhate utuu hin ta'in waan rakkateef ergaa ummate. Ergaaniif isin uummannu kun immoo dhalootaaf ergaa fayyinaa ta'uu hin danda'u. Dhimmaa indi jalaa baanee nama baasaa haasa'u Kiristoos baasaa hin baanne. Yeroo hundumaa ba'aa keenya Kiristoositti gannee isa olii fudhanne akka haasofnu nu haa gargaaru. Hojii ergamootaa 1:14 irratti isaan kun hundinuu dubartoota tokko wajjin Maariyaamiin dabalatee obboloota Yoosef dabalatee tokkummaatti kadhatu turanidha. Gaafa hafuura qulqulluu eeggannu saalaan hin qoodamu, qomoon hin qoodamu, lagaan hin hiramu, tokkoof tokko fuula Waaqayyoo eeggachuu duwwaadha. Hafuura qulqulluun fudhanne kuni ittiin dhaalama malee ittiin nyaatama miti. Kanaaf iyyuu ittiin dhaaluudhaaf hojjenna taanaan dhimmi keenya waamicha Waaqarraati taanaan yeroo hundumaa ajandaan keenya qomoof lagaaf sanyii fiddaaf saalaaf sadarkaan utuu hin qoodin hafuura qulqulluu irraa isa dhageenya dubbachuudhaaf hojii hafuura qulqulluu isa barbaachisu galmaan ga'uudha. Iddoo kanatti akka jedha dhiirota jedha abbootiin jiru jechuudha. Harmoota jedha dubartooti jiru jechuudha. Obboloota jedha dhiiraaf dubartii dargaggooti jiru jechuudha. Hafuura qulqulluun qooddaa maleedha, sadarkaa maleedha. Al tokko tokko rakkoo waldaa keessa jiru jenereeshin gaappiidha. Abbootiin waca jibbu dhalootii waca jaallatu. Yeroo faarfannaa filan abbootiin keessa kootii abbootiin sii mootiin nagaaf tasgabbiin si biraa argama fa'aa jedhu akka wacamneef dafanii. Dhalootiin immoo gaafa faarfannaa filaadhaan keessa kootii didee waca utaalaan jedhan. Yeroo kanatti gamaa inni jenereeshin gaappiitu uumame jechuudha. Abbootiin yeroo hundumaa ol lixanii gadi baamnaan koree taanaan kellaa macabeetu itti mul'ata. Dargaggooti immoo koree taanaan meeshaa macabeetu itti mul'ata. Ajandaan waldaa yeroo hundumaa Shaabiyaa fi Itoophiyaa duriitu wal bira taa'e waaqessa. Kanaaf jecha abbootiin dhalootaan maraatu jedhu dhalooti immoo abbootiin maraatu jedhu macaaf immoo raatus maraatus hin jedhin jedha. Gareen lachuyyuu si oliif qophaa'e waaqeffataa jira jechuudha gabaabsine yeroo dabarru. Jenereeshin gaappiin kun fooyya'uu qaba. Abbootiin hanciisa jedhaniif dhaloota nan fiigadhaan walitti daballee tiratee kan galu tokko baasuun gaariidha. Inni fiiguu soo ayyallaatti nu naqaan ni ciisu soo hirmii nu dura yaasa. Kanaaf gareen lachuu nu barbaachisa jechuu barbaadeen. Akkuma damma baay'ee mi'aawu bishaan baay'ee bushaa walitti dabalanii birzii gaariin dhugamu gareen kun lama walitti dhufuu qaba. Kanaaf dhalooti kun maraatu miti ergaa qaba. Ergaan dhaloota kanaa wajjin deemu immoo dhalootumarraa keessa jira. Abbootiin immoo raatu miti kaleessa isaanuma wangeela fide. Kanaaf abboota kabajamanii dhaloota simatamanii. Gateettiin abbootaa dhalootaa buurri dhalootaa immoo abboota. Abbootii dhalootan barbaadoodhanii yoomiyyuu yoo kufan namoota isaan qabu hin jiru. Seenaa mammaa kunii kan qabu. Dhalooti immoo nuyi abbootan barbaadnoodhaan wanti isaa irraa biqilan hin beekamu. Kanaaf horee abboota nana akka waan kaleessa dargaggeessan turreetti yaadinaa. Dargaggoota nana isin immoo akka waan boriin dulloomneetti yaadinaa. Kanaaf wantichi taraa erga ta'eeti
abboota kabajaman ammas dhaloota simatamanii jedhan. Dirqamanni kun hin ta'u taanaan akka har'a namaaf ulfina laattu taanaan bor namni dhaabatee si ulfeessu hin jiru. Biyya tokko tajaajila dhaqeen konfireensii tajaajilaa turre egaa akkuma beektan anaaf afur karaan deema sadii dhaabadhee lallabaa waldaa biyya adda addaa dhaqna. Tajaajila finnee ijoollee wajjin hookii goonanne gaafa gadi baanu naannoo waldaa awwaalatu baay'atee jira. Haasaan ijoollee wajjin jirru kun natti toluu dide yeroo hin jedhu na xaamuu dide sadan kana na fudhatamuu dide. Yoo walitti falmuu ta'e wal madeessuu ta'a waan ta'eef aasicha dhiiseen irraa akka adda bahee deemuu ta'e awwiltii tokkorraa minti tabbitaallee anteemti mataalleedha. Akkam maaloof tuultaati soon dhuftaa'edha. Sabooddeen akka naanna'e yeroon akka naanna'u immoo kaleessallee natu akka keeti bor immoo situ akka kooteedha. Dunuunfadheen gidduu bahe guyyaa tokkotti ergan amma kana na'e alooti kun harruma waan waxxaatii ta'eef harruma yoo yaase wanti ta'u hin jirreefi harruma yoo waan barbaade godhee waldaa dhaqu waan hin namneef biyya dhaqu waan hin namneef ijoollee dhiisee deemu waan hin namneef akka barbaade yoo godhe guyyaan akkasii kun bor dhufaa akka jiru hin dagatinaa. Dhagaamaa jira. Kanaafuu dhaloota nan abboota kabajaa. Abboota nan isin immoo dhaloota maraatu hin jedhinaa maraatu miti dhaloota kana keessa ergaa jira. Abidda kana Waaqayyo sassaabee waldaa kaa'uu isaatiif hin kabajamu. Warri biyya geggeessanii gaaffii dhaloota waan hin deebifneefi siyaasa dhanii warri waldaa geggeessanii immoo seexana dheedhaniifatu. Eessa dhaquree dhalooti wanti boqoo kee huntaa xomna lafatti qabduun qabduuti kana caala wal simachuun gaarii ta'a. Hafuura qulqulluun qomoof sadarkaan hin qoonne hundumaaf bu'uura ta'eeti. Abbootaaf kabaja dhalootaaf simannaa yoo hin goonu ta'e dhaloota yoo gadariin hin boqonnattanii yaaddu yoo ta'e akka boqonnaa dhabdaniin isinitti hima. Adurreen mana hariyaan adalataati lafa dhadhaaf lafa baaduu beetti mana onsiti. Dhalootitti gadariite laphee kee beeka sabisi biratti hafe maal akka barbaadu beeka maal eegee akka inni sirraa dhabe beeka. Kanaaf hin boqotte tun ta'in isa caalu boqonnaa dhabde. Unkaan dhaloota miti hattu manaa kee iyyuu nariinaa firuunfadhaa malee karaa ba'ee galu beeka mana kee onsaa sareen illee itti duttee sirraan baaftu eegeetti raafti malee fira kaleessa tura waan ta'eef. Kanaaf egaa abbooti kabajamuu qabu ammas dhaloonni simatamuu qabu. Hafuura qulqulluun kun sadarkaaf saalotuun qoodin hunda isaaniitiif bu'e. Har'as nus akkuma akkas ta'e waldaan kiristaanaa kun waldaa yeroo jennu ishee jennee waamna. Ishee jechuun haadha jechuudha. Haati mucaasa quxisuu hangafas wal qixxee jaallatti. Ishee durbaa sadiraas wal qixxee jaallatti. Akkatitti wal caalchiftee ilaaltu tun ta'in iji haadha wal qixxee ilaala waan ta'eef waldaan kiristaanaa anaaf isiniif haadha keenyaa ija tokko wal ilaaluun dirqamaa jechuu barbaadeen. Macaafa qulqulluu kana keessatti seenaa baraas tokkoffaa 13 irratti Yerobi'aam yeroo dhalooti isa hubachuu dide gadi ba'ee garee diinaa ta'edha. Dhaloonni kun waliin hubatu taanaan garee mataa isaatii ijaarrata. Kanaaf iyyuu gaa jarri kun dubartoota, dhiirota, ijoolleedha. Afaan tokkoon kadhatan guyyaa tokko kadhatan guyyaa 50ffaa afaan tokkoon kadhatan gosaaf saalotu addan baasin iddoo tokkotti kadhatan Yerusaalemitti akkasuma waan tokkitti kadhatan hafuura qulqulluu. Hafuurri qulqulluun numnaan wanti sirrachuu hin dandeenye waan hin jirreef. Hojii ergamootaa boqonnaa 2-3 irratti tokkoon isaanii irra abidda bu'eedha. Abiddi kun mallattoo humna Waaqayyooti. Humni Waaqayyoo yeroo olii dhufu waan lafaa nama irraanfachiisa. Humni Waaqayyoo nurratti dhufu. Akkasuma hojii ergamootaa boqonnaa 2-4 irratti yommus hundumti isaaniidha. Hafuura qulqulluudhaan guutamanii akka isaanii kennametti dubbatan jedha. Waan isaanii kenname dubbatan jedha. Hojii ergamootaa 2-7 irratti wanti isaan dubbataa jiran kun maal jedhanii jarri kun Galiilaa miti moo jedhanii kaleessa wajjin turre moo jedhanii wal gaafachuu jalqabani. Namoonni geeddaraman kun maal dubbatan isa jedhuuf waan waaqarraa dubbatan. Lammaffaa ga'umsa Waaqayyoo dubbatan. Sadaffaa Waaqayyoon jajatan. Haasaan keenya kan inni haasaa waaqarraa ta'uu danda'u yoo dhugumaan hafuura qulqulluu wajjin jiraannedha. Namni hafuura qulqulluu wajjin jiru waan lafarraa tuffataa deema. Ajandaa lafarraa bira darbaa deema. Wanti inni haasa'uuf wanti inni godhu baay'een isaa waan waaqarraati. Nami gaafa geeddaramu ofittummaa keessaa ba'a. Geeddaramuudhaaf immoo dhaga'uutu hin ta'in arguudha. Eewun argina Waaqayyoon argina. Waaqayyoon fuullatti arguu baannus jireenya keenya keessatti argina. Waaqayyoon keessa garaa keenyaatti arguu qabna. Yaaqoob bara kakuu qabu. Garuu Waaqayyoon immoo hin argine. Eebbo obboleessa isaa Esaawu hate.
maqaa obboleessa isaati abbaa isa dhashe goyyoomse haadhoo isaa harkaa shiroo ittoo misiraatti kennee hangafummaa fudhate. Maaliif akkattaa Yaaqoob nama kakuuti kakuu qaba malee geeddaramsan qabu. Nami geeddarame hin arjooma malee hin fudhatu. Nami geeddarame kennuun isa dhibu. Nami geeddarame waan lafarraa tuffata. Yaaqoob waggaa muraasa gaafa dhaqee mana Laabaan galuuf jedhu ergamoota Waaqaatii ol ba'anii gadi bu'anii argeedhe tokko reefu Waaqayyoon arga. Gaafa dhaqee mana Laabaan galu eenyu maqaan kennan maqaan koo Yaaqoob jedhe. Isa kaleessaan Esawu dharee har'a Yaaqoob jedhee dubbate. Maaliif waan geeddarameef dhugaa dubbate. Nami yeroo hundaa rabisaa soba dubbatu hin geeddaramne hin jijjiiramne. Inni kun waan geeddarameef garuu har'a dhugaa dubbate. Lammaffaa kaleessa obboleessa isaa jalaa hangafummaa fudhate shirootti kennee har'a galuu gaala 200 sangaa 200 dhaltii 200 harka fuudhii laati. Maaliif waan geeddarameef gara hatu yookiin gara fudhachuutu hin ta'in gara kennuutti guddate. Sadaffaa Yaaqoob waan geeddarameef araara gochuun narra jira eeboo Esawutti adeeme. Nami jijjiirame dhiifama gochuutti amana. Araara gochuutti amana. Baqatee badee ture amma garuu dhiifaman godhadeetti adeeme. Dhiifama gochuun immoo mallattoo olicha warra qaban duwwaarraa mul'ata. Aniifis dhiifama gochuu kan nu dadhabnuuf maqaa oolaa qabna malee jireenya oolaa hin qabnu. Oolaa Waaqayyoo jechuun utuu garafaa jiranii waan godhan hin beekan jedhe. Oolaa Waaqayyoo jechuun gaafa namicha sanarra fuudhanii fannoo kaa'annatu baachuun naaf ta'a jedhee fudhatee Golgotaatti sokke. Oolaa Waaqayyoo warra ba'aa baatanii namaa wajjin nagaan jiraatanidha. Kiristoos immoo ba'aa namarratti inni sun namarraa fuudha. Oolota Waaqayyoo warra dhugaa akka taanu nu haa gargaaru. Isin oolota kootiidha macaafi. Egaa erga nuun oolota warri biyya lafaa re'oota jechuudha. Waa'ee re'eef oolaa yeroo kaafnu re'een araadaadha. Oolaan garuu jazbaadha. Ishee kana hin irraanfatinaa. Oolaa tokko gibbii ana keessa gabbaaftee yoo balbalan irratti dhiiftee sila maana fidan dhufanii naa fuudhan jetti. Seera gossiti achitti duuti. Re'een galuu aduun dhiyeerattee deebitee galte araadaadha. Kanaaf re'een daqiiqaa 5 wal lolti beektu. Oolaan garuu wal hin loltu. Gaafasii wal lolte garuu meetirii 10 dudduubatti fiiddee isa baraan hin firoomne. Hamma mataa keessaan dhiigi ba'utti wal tumti. Re'een daqiiqaa 5 wal lolti. Daqiiqaa 5 booddee garuu re'een kun sokorroo akka jissaaf inni kun akka jissaafi nagaadhaan morma wal jala keessee dheeddi. Oolaan garuu daftee wal hin loltu. Yeroo wal loltu garuu meetirii 10 dudduubatti fiiddee akka firoomuu hin dandeenyetti wal gooti. Erga wal tumtee quuftee booddee inni kun achi galagalee dheeda inni kun as galagalee dheeda. Warri biyya lafaa kun re'oota warri jennu kun isaanii wal hamatu agartanii isaanii wal addeessu agartanii hojjete yoo argate kan keenya qabaatu siin jedhu iseen kan keenya yoo nama argate waa argate waa godhetti jawwee sana qabatti. Utuu jawween nama sooromse mootummaan Itoophiyaa maala kadhata. Biyyichoo biyya jawweeti. Jawween nama sooromsu. Akkisaa tambeettaa yoon galiin koo guyyaatti birrii 500 ta'ee kan hiriyaa kooti tokko 500 ta'ee hanga nama birrii 30 shaayee dhugee guyyaa immoo baay'anatti 40 nyaadhee galgala immoo 30 shiroo nyaadhee 400 har'a yoon kee'adhee inni immoo ganama xibsii 250 nyaatee guyyaa kitifoo 300 nyaatee 50 liqii yoo irra jiraate gaafa waggaa tokko namitti kanarra liqii majjiraa ani immoo birrii kuma baay'een qaba. Kanaaf iyyuu namichi kun jawwee duwwaa maal jedha reesiin iyyuu jawwee jechuu qaba malee garuu dubbiin isaa akkamitti isumati garaa keessa namichi garaa duwwaa kaa'ee birrii kaa'een jedhe. Kanaaf akka ittis ilaaluun gaariidha. Kanaaf warri biyya lafaa keessaa warri re'ootattan kun garraamiidha. Yoo wal lolan daqiiqaa 5 taraaramu maal godhette reessitoo akka godhe yeroo isaan walitti fokkoran biyya bade seeta. Sittannaa basin gombisanii dhama yeroo isaan jedhan dhuguma seetati. Garuu isaan araara beeku. Wangeelli araaraa kan lallabameef garuu nuyi araaran beeknu jazbaadha. Oolattiidha ka. Dubbii gossina. Kiristaana wal lolte amma iyyallaa keessa wal balleessitutti hin deebitu. Garuu warri biyya lafaa kun akkam miti. Qiimiin naannee nu bira gale. Hafuura qulqulluun garuu kana nama irraanfachiisa. Hafuurri qulqulluun nurra bu'eera taanaan sana hundumaa daganna. Yaaqoob isa kaleessa nama ganuu irraanfate, isa nama dheessu irraanfate, isa riifatu irraanfate, nutis isa kana hundumaa irraanfanne hafuura qulqulluu wajjin akka deemu Waaqayyo nu haa gargaaru. Yaaqoob qiimii kaleessa qabu hin irraanfate araara gochuun qabade Waaqayyoon arge dhaqeen dhiifama godhane hin laate hin arjoome. Kanaaf Kiristoos keessatti araaraan akka jiraannu nu haa gargaaru. Hojii ergamoota boqonnaa 2:15 irratti jarri kun yeroo geeddaraman hafuuraan guutamanii afaan haaraa haasa'ani.
namoota garee lamatu argame. Garee tokkoffaani maanni inni isaan haasa'an kun sirrii miti aannan gashu waliin jedhanii fokkoruu jalqaban. Garee lammaffaan immoo lakki dinqii waaqayyoo ta'edha. Warri tokkoffaan kun deebi'anii lakki bommachaan jedhu. Phexros akka jedhe hojii ergamoota boqonnaa 3:15 irratti yeroon kun ganama keessaa sa'aatii 3 yeroo matti dhuganii macha'an iyyuu miti. Kun jedhe Yu'eel boqonnaa 2 hojii ergamoota boqonnaa 2:16 yoo laaltan isa karaa Yu'eel garbicha isaati bara kakuu moofaatti dubbatamedha. Hafuurri koo nama hundumaarra hin buufata jedhee isatu hojiirra ooledhe. Namumti machiidhaan professionaalii ta'e iyyuu sa'aatii 3 hin machaa'u. Sa'aatii 3 boodatti qophaalle malee. Kanaaf jarri kun hin machoofneedhe. Isaanii dhugeen agarre garuu machooftuudha ittiin jedhame. Isaanii lafa dhugaatii dhaqe nama argeen jiru garuu itti murtaa'e. Nama baay'ee isaa godhuun arginu akkas ta'uu nafu jennee waa itti murteessina. Lakkee akkam miti jedhe Phexros egaa. Seerri machi akka utaalloo lafaa ka'e namarra hin bu'u. Dingatuma naman qabu machiin. Mana dhugaatiin seentaa hin ejajatta. Takka teessaa isa wal ejaja. Yeroo galtu sassee ejaja. Adeemsi machi akkam malee. Yeroo littu situ ejaja. Yeroo teessu isa wal ejaja. Yeroo galtu sassee ejaja. Karaan ni baheetti baataa jechuudha. Seerri machi akkam malee. Calluma jedhamee namarra hin bu'u. Kan irra bu'e hafuura qulqulluudha. Kanaaf hojii ergamoota 2:16 irratti gaa Phexros kun isa abdachiifame nuu ta'edhe. Inni abdachiifame har'a isiniif haa ta'u. Isa bara Yu'eel raajichaa dubbatamee turetu nuu ta'edhe. Wantooti bara Yu'eel raajichaa dubbatame sun nurra bu'e akka nama machaanii ta'an hedhagaa malee akka kufan kona cabsan kana daakan immoo hin jedhu. Kanaaf hafuura qulqulluun namarra bu'u jechuun amma yeroo har'aa kana guutama hafuuraa jira yoo ta'an sochii hafuuraa jira. Namni guutame dafinoo akkuma sanbataa ta'a. Akkuma gaafa konfireensii ta'a facaasaas roobiis malee gaafa konfireensii duwwaa qodaa caccabsee facaasaa immoo jibba isaatti hin fufu. Roobii immoo hama isaatti hin fufu. Guyyaa hundumaa geeddaramaadha. Inni amma jiru kun maanni yoo naan jettan sochii hafuuraati. Sochii hafuuraa isa barabaraan dibicha didaa nama godhu tokko. Kanaaf akka malee utaalanii xarapheezzaa cabsuun waldaatti kisaara dabaluudha. Lapheen namaa cabuun mallattoo jireenya barabaraati. Mi'a cabaa caalaa gooftaan laphee cabaa lakkaa inni gara Alsaabeet keessaa isa gara Maariyaam keessaa gaafa arge keessaa utaaleedha malee irra utaaleen jedhu irra utaaluu duwwaatti dabalina isin keessaa utaaluun jedhe. Keessi jijjiiramaa taanaan jireenyi dhala namaa keessaa haara'ee jennaan hafuura qulqulluu wajjin walii galanii jiraachuun salphaadha. Kanaaf iddoo kana keessatti waa'ee isa nuuf dhalateef isattiin guutamuuf qabnu Phexros amma isaa gale namootaaf ibsuu yaale. Yu'eel boqonnaa 2:20 irratti hafuura qulqulluun nama hundumaaf akka kennamu foon qabeessa hundumaarra akka buutu dubbata. Foon qabeessa hundumaa jechuun nama dhalate hundumaatu dibamaa hafuuraan guutama jechuutu ta'e nama Kiristoosiin fayye. Nama Kiristoosiin lammaffaa dhalate kamiifuu hafuurri waaqayyoo hin kennama. Hafuurri waaqayyoo immoo yeroo namaa kennamu attamitti nama akkasiitti kennameen wal falmisiisuu hin qabu. Bara kakuu moofaatti nama filatame hojii waaqayyoo hojjeta. Namni filate nama qomoodhaan maaliin sanyii leewotaa jedhamanii bara kakuu haaraatti garuu hafuura qulqulluu filate namarra bu'a. Hafuurri qulqulluun immoo yeroo filatu akka koof akka keessanitti hin filatu. Gabateen kakuu kan irraa hojjetame muka laaftooti. Muka keessaa gadadoon muka garuu laaftoodha. Yoo baqasite xaulaa kan hin taane ittiin hojjetan dannaan siree kan hin taane ilbiisa mukaa laaftoo filate waaqayyoon jedhe. Nami laaftoo yaabe garuu muka qottoo malee warra irraan argatu jal'oo lammii fitte. Waaqayyo maa filate saduuf waaqayyotu beeka. Kanaaf waa'ee nama filamee gara hojii waaqayyoo dhufe nu gaaffiin guutamuu hin qabnu. Isa filate beeka lafa laalee filate immoo isa beekaan jedhe. Kanaaf muka bareedaan baay'ee nutu jiru laaftoo gaafa filate waaqayyo hawaasi gaaffii hin qabne. Maaliif waaqayyoon caalaa waan beeknu waan hin qabaanneef. Kanaaf waaqayyo nama filate itti fayyadama. Hafuurri qulqulluunis immoo gara warra itti fayyadamuu barbaadu dhaqa. Namni lafa laalee nama filatu qaba. Waaqayyo garuu lafa laalee filatu qaba. Ajandaan nama ala namaa irrattidha yeroo baay'ee. Mucaa abboo baluu keenya isa jedhudha. Waaqayyo immoo mucaa adda baluu keenyaatti dhimma hin qabu. Nama wajjin hojjechuu barbaada. Waaqayyo sina barbaadu. Ameen. Kanaaf waaqayyo atileetota barbaadu miilla isaanii fayyadama miti. Joornaalizimii warra ta'an yookaan warra gaazexeessota barbaada miti arraba isaanii fayyadama miti. Warri imma joornaalizimii leenjisanii arraba toora gashata jedhu sajarayan kooti ala faatu argatanii barbaadu. Yesuus garuu akkasii miti. Laphee kaayatee Kiristoosii wajjin jiraatu barbaada. Dhagaamaa jira. Laphee gaarii barbaada waaqayyo. Inni kan biraan dhimma kan biraadhaaf harki diizaayinii gaarii kaa'u
akteechari hojjeta warra dizaayinerii gargaaruu danda'a garuu laphee namni tuffate kana filate Waaqayyo gareen laphee filate waan hin jirreef gooftaan filateera achi keessa jiraachuu barbaada egaa laphee kee keessaa hin ariin soba ol gashitee ejja ol gashitee hanna ol gashitee jibba ol gashitee gadi hin ariini hafuura qulqulluun ammas keessa buufachuu barbaada isa buusii keessaniin ijaarrattan gimbii keessan keessaa isin hin ariine waan ta'eef Waaqayyo isa isin beettaniin ijaarre laphee keessan isa jaare keessa buufachuu barbaada keessaan ariina gooftaan keessa keenya haa jiraatu kanaaf wanti karaa Yoel dubbatame raawwateera kan hin raawwatamne jira kan raawwatame hafuurri qulqulluun namootaa kennameera kan raawwatame kan hin raawwatamne kufe warra abdiin isaanii kufeetti misraachoo himu Mardaakaay balbalarraa boo'a Asteer kushinaadhaa boossi hamooti warri Yihuudoota Waaqayyo garuu Mardaakaay balbalarratti dhufe Asteer kushinaatti dhufe gadadamoota warra lafa ka'uun isaanii ta'u ka'uu qabanitti warra lafa isaan kufanii boo'anitti dhufa Waaqayyo akka koof keessan miti akka tayyii nuyi beettu namoonni keenya beettu yeroo mana dhufanii isinii kadhatan haadha manaaf abbaa manaatii humnaan gangashanii ergaa dabarsu hojjettuun kushinaa keessaa gaafa dhuftu isheerraa seexana ifatu seexanni wayyaa xurii keessa jiru laphee xurii keessara Yesuus garuu gadadamootatti misraachoo himadhe warra gatametti dubbate dhaga'ameera inni biraan warri booji'aman akka ba'an warri hidhamanis hidhaarraa akka hiikamaniif nan dubbadhaa fedhe political change akka jechuun siyaasa jechuun isa tokko jala lixxee ittiin nama dheessitee buddeen nyaattu miti dhugaa nama badeef dhaabatanii siyaasa dogoggora ta'eef dhaabatanii haqa badeef dhaabatanii dhugaan kana fakkaata jechuudha himachuu nama dadhabeef himuudha dubbachuu nama dadhabeef dubbachuudha kanaaf isaan kanaaf hin dhaabbadhee jira jedha Isaayaas afaan koo isaan kanaaf dubbataa jedha malee confusion uumanii haala mijeeffachuu miti kanaaf egaa warra gaddan hundumaa nan jajjabeessedhe hafuurri Waaqayyo gaafa nuu kennamu hin jijjiiramnaa hamilee keenyaaf hamilee dhalootaatiif dhaabannaa siyaasaaf dhugaa iddoo dhaabadeef dhaabannee dhugaa dubbannaa akkasuma warra abdii kutatee dhaabanne jajjabeessina malee wangeela fudhanne kanatti nyaachuu duwwaatu hin ta'in itti dhaaluudhaafis ajandaa godhannu egaa namoota hafuura qulqulluu qabaniif dhugaa qabaniifi har'as Waaqayyo dhaabatee jira mangaagaa harree taankii ta'a malee mangaagaa qurxummii baankii ta'a malee namni dhugaan bira rungatamuun jedhe oolee immoo bula malee Waaqayyo warra akkasiitiif dhaabbatee jira egaa hojii ergamoota 12 irratti immoo faallaas hojii ergamoota boqonnaa tokkoon dhufe sila warri yeroo jalqabaatti eeggatan afaan tokkoon kadhatu garaa tokkoon kadhatu dubbii tokko kadhatu furmaata tokko kadhatu amma Phexros isa kaleessa bu'uura ta'e waldaan irra dhaabbatee jalaa hidhame manammee Maarqos faatti kadhachaa jiru nuufa ba'oodhanii kadhatu balbala cufanii eeggatu waggaa 4 dura waan baay'ee kadhachaa turre nuyi lafa kadhanneerra nuu kenname nama kadhanneerra nuu kenname nu bal'isenneerra hin bal'anne har'a immoo faallaa ta'e cufannee eeggachuuf jenna ishee kana bichaa na hubadhaa kadhannaa isaanii dhaga'ee Waaqayyo Phexrosin hidhaa baaseera yeroo Phexros hidhaadhaa dhufu balballi cufaadha xombooreen illee bantee gad itti deebifteem balbala hamma golaatti warra kadhatee baasee cufatee eeggatu sin godhi Waaqayyoon jedhe hafuurri qulqulluun hojii masaati sadame hiikuudha akkuma gaafa hojii ergamoota boqonnaa tokko boqonnaa lama hojii irra hafuurri qulqulluun garaan sabaa garuu achi hin jiru kadhatanii hidhaa baasanii balbala cufatanii eeggatanii Phexros ala dhaabatee balbalatuma warruman dur wajjin ture mini amantootuman dur wajjin kadhataa ture miti kan jedhu Phexrositti gaaffii uumuu jalqabe Phexrosi utuu hafuura qulqulluu biran gahin aarsaa guddaa kaffalaa dhufe jarri kun immoo guyyaa 50 tasa argani dhalooti karaatti dhalate karaa nama dhaaba dhaloota darbee Kiristoos duukaa jiraatu nu haa godhu ameen jedhama isaan booddee gaafa balbala bantu xombooreen sagaleen isaa Phexros natti fakkaatatte cufte har'as kadhannee baamnee cufannee eeggachuun waa oshoo Waaqayyo balbala banamaa mana keessanitti gola banamaa carraa banamaa ulaa banamaa waaqarraa akka eeggannu nu haa gargaaru Efesoon 5:18 machooftanii ofii wallaalinaa qooda isaa hafuura qulqulluudhaan guutamaa jedhe wanta suusii ta'u keessaa ba'a haasaa suusii ta'e ama suusii ta'e oduu suusii ta'e miiraaf karaa garaa garaa jeeqamu keessaa ba'aati hafuura qulqulluun guutamaa jedhe hafuura qulqulluun guutamneen waan biraan nutti hin guutu qodaa irruutti waa guutu Efesoon 5:18 kun
Afuurichaan guutama. Nama afuuraan guutame sobitti hin guutu. Ejjitti hin guutu. Hannitti hin guutu. Yaaddoon itti hin guutu. Afuurichaan guutamne akka dhaabannu nu haa gargaaru. Qodaa guutuutti waa guutuun hin danda'amu. Qodaa irratti waan argan guutu. Guutama hafuura qulqulluu kun sochii alaaniitiin utuu hin ta'in keessa keenyaa ka'u. Radical change isa jennu. Keessa akka nu dhufuuf Waaqayyo hunda keenya gargaaru. Afuurichaan guutamne yaada isaa akka jiraannu nu haa gargaaru. Seera boqonnaa 2. Lakkoofsa 11 yoo ilaaltan namummaan Musee inni alaa hin guutedha. Museenis dargaggeessa tokko ajjeesee ashawwaa jala kaa'e jedha. Itti yaaddaniittu karaa Waaqayyo saba kana Gibxii baasu karaa Museeti. Geggeessaan hafuuraa kan ta'uuf Museedha. Namni Waaqayyo wajjin haasaa ture Museedha. Namni waa'ee isaa kakatame Museedha. Museen gidduu kanatti ariifatee miira isaa to'achuu dadhabee nafse gadaayii ta'e. Ajjeesaan immoo hawaasa keessa jiraachuu hin danda'u. Kana booddee Museen gara tulluu Siinaatti sokke. Jarjartiin Musee waanjoo dhaloota irratti dhiyeesse. Wanti nuyi har'a miiraan ariifannee goonu baay'een isaa waanjoo diinaa jabeessa. Museen gaafa dhalatu nama dinqiin dhalateedha. Baratti dubartii hundumtuu dhiira da'uu jibbite. Baratti nama hundumtuu abdii kutatu keessa Museen dhiira ta'ee dhalate. Nama hundumtuu haadha Museetti gaafa dhufu maalootu durbasii ta'e noo ani dhiiruma ndaa haalleeluyyaa garuu hin du'u. Dubartoota warra biyya sanaatiin yeroo isaan dhalatan yoo dhiira ta'e ajjeesaan naan lakkibboo isaan hojii sun itti cimee gara keenyan dhufanii Waaqayyoon kadhatu. Warri biyya lafaallee dhugaa ba'aafii jiru. Namoonni biraallee dhugaa ba'aafii jiru. Museen haala akkasii keessa darbee dhalate. Baratti faarfannaan Israa'elootaa nama jibbisiise. Boo'ichi Musee namatti tolee lagaa dhufe. Baratti namni siree irraa fuudhee qalamu inni immoo lagaa fuudhamee du'a oole. Museen dinqii irratti ta'e keessaa inni cimaan baratti Israa'elootaa hojii dhabanii dhoqqee dhiichisan keessa Museen garuu harma hoosistee guddisuudhaaf harmee isaa nama mindaan qaxarsiisedha. Nama dinqii namni kun irra ta'etu Waaqa dhaggeeffachuu keessaa ba'ee nafsi gadaayii ta'e. Isa booddee tulluu Siinaa jalatti sokke. Gareen Museen beeku Museen gareen beeku gootiin hin galmeessu Museen hin galmeessu. Ulee tokkittii qabatee tulluu jala jiraata. Firrisaa dullaadhuma ta'e isa booddee. Nami gaafa karaarraa kaatu ajandaan isaa dullaata. Jechi isaa dullaata. Tajaajilli isaa dullaata. Kana keessaa Waaqayyo nu haa baasu. Gaaf tokko Waaqayyo abidda keessaan naqee Musee waame. Museen gaafa abidda keessaan harka Waaqayyo argutti fiige. Maaliif rakkinni inni keessa ruyyuu abiddichaa gadi miti waan ta'eef. Ana Waaqa biraa Waaqa Isiyaaq Waaqa Yaaqoobtu si waamaa. Museen immoo sanyii Biiniyaami. Biiniyaami immoo ilma Yaaqoobi. Eessa nakaakayyuu fa'aa beekodhe. Inni hidda kee gadi fageessee beeku har'ayyuu singatu si waama. Abidda hafuuraa kana keessaan si waama. Abidda mo'ichaa kana keessaan si waama. Museen naqee gaafachi ga'u. Musee kophee kee baase. Hin baase. Dullaa kee lafa buuse. Lafa buuse. Uleedha see waggaa 40 baate lakkaa bofa baatti. Uleedha see waggaa 40 tirkate lakkaa hirmii baatti. Uleedha see waggaa 40 bobaa jala keetti lakkaa hirmii baatti. Hirmii baatee baay'ee geggeesse. Hirmii baatee baay'ee tisse. Kanaaf uleen Musee jiraachisuu caalaa ajjeesa. Uleen Musee hoolaa rukunnaan achitti hambisa. Nama rukunnaan achitti hambisa. Waaqayyo Museen naan eennaan ati eegee qabedhe mataa qabeefi. Mataa rakkina keessa dhaabaatu Waaqayyo siifa qabu. Hirmii keessaa baasee ulee godhee Museetti deebise. Uleen kaleessa ajjeesu malee waan beenu. Balleessu malee waan beenu. Hirmii keessaa bahe waggaa 40 ulee see tirkate ulee see bobaa jala keeyate ulee see gateetti irra keeyate wanta baay'ee nama baay'ee namoota Waaqayyooti jedhanii nama baay'ee bobaa jala keeyannee nama baay'ee gateetti itti baannee nama baay'ee hammanne dubbifne garaan isaanii bofa kan ta'e baay'ee jira. Waaqayyo irraa qabee hirmii kana nu keessaa baasuun jedhe. Summii kana nu keessaa haa baasu. Hirmii keessaa baasee ulee godhee Museetti deebise. Seera boqonnaa 7 irratti namummaan Musee inni alaa gadhumeedha. Inni keessaa hin haara'eedha. Namummaa haara'e kanaan ka'e gaa Museen naan saba koo Gibxii naa baaftan maala nu dadhabaadha. Nami gaafa keessa isaa geeddaramu dadhabaa ta'uu isaa bara. Kana booddee nama 600 fuudhee boorjuu jalaa baase. Nami kaleessa nama tokkitti ajjeesee mandara nafse gadaayii godhee mandara keessa biyya keessa ari'ame waanjoo sabatti jabeesse. Gaafa keessa isaa geeddaramu garuu nama 600 boorjuu jalaa baase. Waaqayyo girrigirrii alaa miti keessa geeddarame wajjin hojjeta. Laphee jijjiirame wajjin hojjeta. Nami keessa isaa geeddarame deeggarsa Waaqayyo barbaada dadhabaa ta'uu isaa bara. Waaqayyo har'a hafuura isaatiin isin guutuun jedhe. Mee daqiiqaa 2 kan hin caalle Waaqayyoon isinii kadhadha. Isa dhageenya nuuf eebbisu hin kadhanna. Ayyaanni Waaqayyo jireenya keessan irratti humni Waaqayyo namummaa keessan irratti dhufu.
daqiiqaa kanaa qabee humna argadhaa, ayyaanicha argadhaa, dibaticha argadhaa, gargaarsa waaqarraa argadhaa. Afuurichi gaafa irra bu'e afaan waaqarraa dubbachiise, lallaba waaqarraa lallabsiise, ergaa waaqarraa dubbachiise. Humna ergaa waaqarraa nu dubbachiise ol waaqarraa nuuf dhufu. Namni olii dhalate asii ol haasaa, waaqayyo wajjin dubbata. Guyyaarraati qabee maqaa Yesuusin ayyaanni haaraan namummaa keenya irratti haa ta'u. Gargaarsi haaraan namummaa keenya irratti haa ta'u. Anarraa qabee waaqayyoon duratti isiniin kadhadha. Duraan dursa afuurichaan guutamaa jedhe. Nama afuuraan guutame. Waan biraan ittiin guutu, waan biraan irratti hin ta'u, waan biraan isan tuqu. Guyyaarraati qabne ayyaana waaqayyoon guutamne akka jiraannu ayyaanni isaa nu haa gargaaru. Yaa waaqayyo sin kadhadha. Ayyaana kee nu barbaachisa, dibata kee nu barbaachisa. Ilaa Yesuus gooftaadha. Namoota baay'ee irratti bokkaa gadi roobu. Bokkaan kun immoo jireenya isaaniirraa waa gadi miica. Namooti baay'een bokkaa keessa yeroo bokkaan namatti roobu hin naamotu hin rommu. Garuu haa ta'u malee jarri kun hin romman hin gammadu akka waan aduun itti ba'ee. Namoonni baay'een immoo bokkaa'uun isaaniin argatu jalaa mimmiliqu. Maa inni kun hin jedhe waaqayyoodhaan. Bokkaan naan jedhe waaqayyo. Warra ayyaanicha eeggatan, warra humnicha eeggatan, warra jijjiiramicha eeggatan. Guyyaarraati qabee namoota baay'ee irratti humna koo erga naan jedhe waaqayyo. Maa inni kun immoo warri jala miliqu kun hoonnaan warra wanti ta'u tokkoyyuu isaaniif hin dhumne. Warra waan hundumaa akka garaa isaaniitiif ta'utti hiikkatanii ilaalani. Namoota baay'ee eebbikoo isaan miliqanaan jedhe waaqayyo. Guyyaarraati qabee waaqayyo humna sirratti adeebisu. Bokkaan eebbaa isiniif haroobu. Bokkaan mo'ichaa isiniif haroobu. Bokkaan jijjiiramaa isiniif haroobu. Namummaa nama baay'ee irratti jijjiiramaan nan mul'adha naan jedheera. Har'aa qabee mana kee irratti jijjiiramaa na mul'atu. Afuurichaan guutamteen naan sodaan sittin guutu, yaaddoon sittin guutu. Maalummaan kee harka waaqayyoo keessa jira. Guyyaarraati qabee humni waaqummaa waaqayyoo namummaa keenya irratti haa ta'u. Humni jijjiiramaa namummaa keenya irratti haa ta'u. Humni galma ga'umsaa namummaa keenya irratti haa ta'u. Tola baabaa siidaal yaadoo sheebaa. Afuura qulqulluu galanni siif haa ta'u. Ilaa afuura waaqayyoo sin kadhadha. Lolaamaa jibbii kanatti darbatamu, obbolootana gidduutti darbatamu, hojjetootaaf geggeessitoota gidduutti lolli hamaan darbatamu. Wanti sun maan ulfina kee bakka hin buune maqaa Yesuusin ammaa qabee bakka gadhiisuu haa jalqabu. Ari'atamuu haa jalqabu. Afuurri keen sassaaba malee hin tamsaasu. Bu'aa keenyaaf jennee sirraa akka hin kaanne. Karaa hundaa bu'aa sii ta'uudhaaf gara kee dhumne. Hojii kee bu'aa buusuudhaaf gara kee dhumne. Ajandaan keenya mootummaa kee bal'isu haa ta'u. Ayyaana kee nu gonfachiisi. Nu gonfachiisi. Nu gonfachiisi. Nu gonfachiisi. Loo shaababaa siyaalooriyaa. Ilaa maqaa Yesuusiin afuurri hamaan bubbee kaasuu barbaadu. Olii gaddeemee dhaloota walitti naqu. Akeekisa kan fashalaayaa ta'u. Caafamee jira jarana. Waaqayyo waan jaaji gurba torbaffaan ciiggaa innis isa obboloota gidduu waan hin taane facaasuudha. Dhiiga Yesuusii wanti summii facaasu kun harkutamu. Marga lalisaa marga bareedaa natti mul'ise waaqayyo. Marga lalisaa bareedaa kana ooloti nagaadhumatti nammanii dheedu. Wanti ta'e tokko dura deemee itti bubulkaa waan akka urriitu irra bubuufata marga kana. Maa inni gooftaan jedhe margi kun dubbii kooti eebba koo lafaanaaf ramadamuudha waaqayyo. Inni dura deemee itti bubulkaa noonnaan yaada summii, yaada hirmii, yaada dhalootaa burjaajessu garee dhokatee facaasu jira naan jedhe waaqayyo. Iyesuus gooftaadha. Ata'u kun erga ta'e booddee garuu yeroo muraasa booda bokkaa jabaan rooba. Bokkaan kun gaafa roobu waan akka urrii kana miicee sokka. Waaqayyo harka koo olan kaasanaan jedhe. Olan kaasanaan jedhe. Humni summaan kun ofiin of ari'achuu jalqabanaan jedhe. Ofiin lafa gadhiisuu jalqabanaan jedhe. Oolonni koo akka dheebuu isaaniitti dubbii koo dhaga'anii jiraachuu jalqabunaan jedhe. Waaqayyo waa adda baasuudhaaf gingilchuudhaaf harka koo nan diriirsanaan jedha waaqayyo. Ana moo baay'ee gadi qabuudhaaf harki waaqayyo oliin kaa. Iyesuus ati gooftaadha galanni siif haa ta'u. Arraa qabee wanti haaraan tokkummaa barbaanna, araara barbaanna, nagaa barbaanna, gammachuu barbaanna, hojii kee bal'isuu barbaanna, dubbii kee bal'isuu barbaanna. Humna waaqarraatiin nu gidduutti argame. Ayyaana waaqarraatiin nu gidduutti argame. Gidduu keenyatti hojii hojjedhu.
afaan tokkoon si kadhatanii garaa tokkoon si kadhatanii yaada tokkoon si kadhatanii har'as tokko taane akkasi kadhannu nu gargaari hirrina meeshaan qabnu hirrina waaqeffannaan qabnu hirrina jaalalaa qabna lafa jaalalli jirre moositu hin jirru ganaa si furanna miti nu gidduu jirta nu gidduutti hafuura keetiin nu aaressi ayyaana keetiin nu aaressi ergaa keetiin nu aaressi dhaloonni kun humna keetiin aaree gada ba'u oo Yesuus gooftaadha maqaa Yesuusiin duumessa dukkanaan ari'adheera namoota abdii kutannaadhaan guutaman kanarratti humni haaraan dhufu hafuurri Waaqayyo haa dhufu dhagaa baatirii harka namaa keessaa fuudhamee jijjiiramuun arge baatirii dhagaanitti geeddaramee humna haaraadhaan boba'uun arge maal ennaan namoota abdii kutannaadhaan amilee cabeen humna bu'een jiraatanii nama baay'eedha humna naaressanaan jedhe Waaqayyo dirreen buddeen isaanii lolamee jireenyi isaanii lolamee gammachuun isaanii lolamee gaa'illi isaanii lolamee ayyaanni isaanii lolamee boriin kee dukkana boriin kee salphina kan diinni doorsisu baay'ee tas gidduu jira guyyaarraati jalqabee humna haareenan dhufaaf naan jedhe Waaqayyo humna jijjiirameenan dhufaaf naan jedhe Waaqayyo humna geeddarameenan dhufaaf jedhe Waaqayyo baatiriitti dhagaan geeddarame kun maal ennaan humna haaromsaati naan jedhe Waaqayyo isa saamboosise nan haaressa nan jijjiira dhugaa nama baay'ee oolan baasa abdii burjaajee kallattiin qabsiisa ilmaan koo arganii na galateeffatu itti minaan jedheera Waaqayyo bara baraan si haa galatu bara baraan si haa galatu namoota waa fo'aa deemanii dudduubaa immoo hiikamaa deemuun arge tokko garuu dudduubaaf fuuldura qabee fo'ee utuu xumuruun immoo arge maal ennaan namoota saganteeffatanii milkaa'uu dadhaban yaalanii milkaa'uu dadhaban haala baay'eetti abdii kutatan ergamoota kooti warritti duubaaf duraan ilaaltu naan jedhe Waaqayyo humna ergeen dhimma keessan xumura jedhi itti minaan jedhe Waaqayyo karoora harca'e kanan toora qabsiisadhi itti minaan jedhe Waaqayyo abdii isaanii harca'e lafaa kaasadhi itti minaan jedhe Waaqayyo guyyaarraati qabee abdiin keessan haara'eera inni karaa dhaabbatee itti fufee sii xumurameera inni karaa dhaabbatee xumurameera sii xumureera maqaa gooftaa Yesuusiin aboo Waaqayyo naa kenneeni biizaan karaa dhaabbatee siifa xumuramu barnooti karaa dhaabbatee siifa xumuramu gaa'illi karaa dhaabbatee siifa xumuramu hojiin daldalaa karaa dhaabbatee siifa xumuramu dhimma nama baay'ee as keessaa laa dhimma nama 37 ajandaa koo godhee utuu waggaan kun keessaan dhumin waan hin xumuruun qabanaan jedhe Waaqayyo karoora koo godhee waan hin xumuruun qabanaan jedhe Waaqayyo maqaa Yesuusiin siifa xumuramu ayyaanichi sirratta ta'u abuurichi sirratta ta'u dibatichi sirratta ta'u warra milkaa'ee galma ga'u ta'a maqaa Yesuusiin ameen eebbifama.